wallattay jaan agartee inshallah rabbi maanaa sabri siyaa kan nuti biyya wajjin gisee reefka galchan deeytee wallattay jaan agartee inshallah rabbi maanaa sabri siyaa kan nuti jajjabaadhu. Amma wanni niin uummata Oromootti siidhaamu miciyyoo xiyya akka biyya namaatti narraan awwaalle akka biyya galchitanii na awwaaltanii. Ittiin siidhaama sana dalattee mislaa isiin. Sanad yani sanuman jira anu amma sana falmachu oromo jolle sanad ki kubajran yechan akan sautin jira jolle torban tamati jolle torban sanu devi ama to ko bibari torban lalle adani hatona ufati hatona dau jira wala ku jolle kubajran yechan akan dau jira diga jolle kubatte san baasuudha ye diga jolle kubajran san dau fi ama to ko fi amat ko bi baati to jolle torban kaba amat ko bi baati afuri mojan kata jolle ti ya ina ga regulati bi dintu jolle kan fal mojan tau jira hatona amma hatona kai dan jira hatona faketi hatona je ilmo oromo je ilma ko kuma ni da pati haji ile ka kala dikki bait ilmo te chali akata ammo ilmo akban kamne tikate ila walli ittiin siidhaama sirritti sagalee sii waraabu jira sagalee niin maxxansa uummata Oromoo biraanii siigaa. Kalaasatis jajjabaadhu inshallah isii reefka isii kara biyyaa galchuudhaaf Oromoon biyya Jarman jirtu irra walii galu jirti. Biyya galchuu deemanii atis jajjabaadhu yoo rakkabatte yoo simi joyte galtu taate galte waliina wallattaawu imaana sabri rabbi siifaa kan jajjabaadhu adeera hiyyee. Dhaamsa biraan ni qabda. Ijoolleen shan si bira jirti lameen ta galchite tana. Hayaatii fi helwaa tana maqaan amuuna etteessa. Amuunii fi hayaat alaatu galche. Haati ala darbitee bira deemtee fi hangalchee warra keenya deebi'u warra keenya baay'ee biraa deebi'e. Adeeroo ati maqaa kee guutuu eenyu siin jaan bilbilli sagaleen tee xiqqoo tanan dhagaamte hedduudha maqaa kee guutuu eenyu siin jaan. Ati maqaan kee guutuun eenyu? Guutuun Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isaa Adam Muhammad. Isii Zaamul Isaa Adam Muhammad. Inshallah maatii miti rabbumaatu asirra dhaabbadhu jeeni. Rabbii maanaa sabrii siyaa kan nu jajjabaadhu. Haati si biyya jirti booyaman jirtiree. Biyya jirti ma ishiitummaa kana ilma fireeshii hatta kan itti kun amma. ilma isumaati jaanni isin ilma adaadaa isaati jaan adaada isaatiif jaanaati warra keetiin. Inin beekaa wanna du'aanimatti beekaa gaafa damfee wanti fidanii beekaa fira isaan. Khalaas imaana sabri rabbi siyaa kan inshallah dhiiga isii rabbi haa baasuuti jajjabaadhu adeerooyi. Ayyee.